dhuguma soorettiin aappikoo jaalatte moo soba akkasuma immoo soolaniidhaniini wal dhiisaniiti dhuguma amma erga biyya galtee soorettiin aappikoo jaalatte moo sila diraamaa hojjechaa jiru moo miidiyumaa fayyadamuudhaaf waan akkasii jedhu. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtetti nageenyi yaa baay'atu jecha akkasuma warroon chaanaala kee afaan haaraa taatan subscribe gochuun jajjabeessaa siin jedha. Egaa har'a maal qabattee dhuftee jechuun keessa hin oolu wanti qabadhee dhufe ani har'a wanti qabadhee dhufe maal seetanii waa'ee sooretti aappikoo fi akkasuma immoo soolaniiti jechuudha. Maal seetanii soolanii dhiiseeti aappikoo jaalattee jedhame yeroo baay'ee miidiyaa kanarra ari'amaa akkasuma isaanis immoo viidiyoo walii hojjetan erga soorettiin biyya galtee waan akkasii kana jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf maaliif wanta tokko yoo dhugaa dubbatan bareedanii jechuudha. Namoonni itti fakkaatee eeyyin jedhan jiru garuu ijoolleen miidiyaadhaan hojjechuuf wanta akkasii bakka namnis akka walirraa baratu waan akkasii barumsas wanta of keessaa qabu waan akkasii hojjetan malee soorettiin kan jaalattee jirtu dhugaadhaan dhugumatti dubbachuudhaaf ishiin kan jaalattee jirtu soolaniidha jechuudha. Akkasuma immoo maatiin isheetis kan beeku soolaniidha. Ergamee dhugaadhaan jaalatte akkamitti erga dhugaadhaan kan mucaasan jaalatu ta'e akkamitti wajjin deemtee viidiyoo hojjette akkamitti aappikoon mana isaanii dhufee wajjin hojjetanii viidiyoo fataa zanaa jedhanii wajjin hojjetu kuni akkasii miti jechuudha. Maaliif isaan wal bohaarsuu akkasuma immoo barumsas kan of keessaa qabudha malee akka kootti ani soorettiin soolanii dhiistee isa jaalatti hin jedhu jechuudha. Maaliif jechuun namni jaalate tokko seera qaba, kabajaa qaba, safuu qaba. Erga jaalate yookiin seeraan kan fuudhu malee osoo seeraan godhatin mana warra ishee dhaqee viidiyoo hojii waraabaare. Innaa kun immoo waanuma sobaati. Haa ta'uuti kun viidiyoon kun barumsa hin qaba. Viidiyoo isaan dabarsanii walirraa hin baratu malee dhugaadhaan kan onnee wal jaalate miti. Ijoolleen fira natti fakkaata yoo naseechi ilaaluun dubbiin akkas fakkaatti malee dhuguma amma soolanii gatteeti miti jechuudha. Isheen kan jaalatteertu soolaniidha. Indoom akka isheen jettutti maal gochaa akkas nafaana dhufee maal gochaa akkasitti obboleessi kiyya akkas jedhee warri kiyyallee maal gochaa dhufeedha. Inni hin jedhamu. Dhugaa dubbachuuf hin jedhamu jechuudha. Kuni jala sararanii boodatti himu wayya. Soorettiin kan dhugaadhaan jaalattee wanneen ishee qulqulluudhaan jaalattee soolaniidha. Soolanii waan barbaade isheedhaan jechuu danda'a, isheedhaan loluu danda'a, ishee ajajachuu danda'a. Maaliif isa kan waan jaalatee wanneen qulqulluudhaaniin jiru jechuudha. Jaalatee jiru malee aappikoo miti jechuudha. Aappikoon indoom firoomoo irraa qabaachuu oolan natti fakkaate. Soolanii fi soorettii fi aappikoonii jechuudha. Kanaafiyyuu warroonni isaan jaalatanii wal jaalatan jettan ijoolleen kan wal jaalatte miti waliin viidiyoo hojjetu waliin nu bohaarsaa jiru waliin fataa nu gochaa jiru akkasumatti fataa nu godha akkasumatti zanaa fataa nu godha jechuudha. Namatti tola garuu viidiyoon keessa hedduu namatti tola jechuudha. Akkasuma soorettiin immoo isheenis dubbattee jirti. Maatiin kiyyaa akkas jedha obboleessi kiyyallee maal gootaa akkasii mucaa kanarraa gorii maal gochaa mana keenya dhufa waan akkasii dubbatteerti jechuudha. Kun jechuun akkamitti osoo amma soorettiin kan dhugaan jaalatu ta'e maal gooti mana ofii fida ture mana maatii ishee fidachuu hin qabdu jechuudha. Garuu kan dhugaan jaalattu immoo isaa miti jechuudha. Isheen kan jaalattu soolanumaa jechuudha. Kanaafiyyuu soolaniinis caafiidhaan xiqqoo lolarra qabe malee inuma beekaa jechuudha. Kanaaf warri koomentii immoo isin dhiisaa isin hin jedha. Garuu nu bohaarsanii baay'ee nutti tolanii hedduu natti tola jechuudha. Garuu ani daawwannoo isaanii viidiyoo isaanii akkasuma immoo barumsa of keessaa qaba. Dhugaa viidiyoon kun barumsa hin qaba jechuudha. Of keessaa qaba jechuudha. Nama hubatee ilaalatti warra hubatee ilaalatti jechuudha. Namni osoo jaalallee qabu nama jaalallee biraa irratti deemu irraallee barumsa walirraa fudhachaa hin deemu isaa irraa fudhachaa hin deemu jedhetti nasaaba. Viidiyoo isaanii baay'ee natti tole akka kootti hedduu natti tole itti jabaadhaa ulfaadhaa akkasuma immoo waan barumsa qabu nu dabarsuu yaadaa'e nutis waan barumsa qabu isinirraa barannee akka nullee waan
barumsa qabu tokko namaaf qooduuf akkasuma nus isin daawwanne nama saniif akka fakkeenyatti isin godhanne nama tokkoof qooduuf ana hedduu natti tola jechuudha. Akkasuma immoo Saayidii fi wannaallee akkasa haala akkasiitiin hojjetu jechuudha. Isaanillee haala akkasiitiin hojjetu jechuudha. Ndawum abikoon mucaan kun viidiyoo lama qaba chaanaala lama jechuudha. Maka soorettee fi abikoo kana inni mataa isaatti isin qaba jechuudha. Akkuma 90 immoo 80 fakkaate akkas naannoo sangaa irratti fakkaate isaa baay'ee guddatee jira jechuudha. Isaayyuu guddatee jira. Anna kunillee guddasaaf jirtanii Oromoo hedduu galatooma alfaadhaa. Akkasuma immoo chaanaala keenya xiqqaa kanallee nu guddisuu yaadai. Nutis gaafa gallee irsa yookiin hiriyaa wayii qabanne fataa sin goona jechuudha. Waan nu guddistanii siniin jedha. Kanuma dhaamsa kiyyaa jechuudha. Maaliif hedduu natti tolanii soorettii fi abikoon jechuudha. Kanaafini waan isaanitti irraa haasa'uu ture jechuudha. Akkasuma immoo soorettii wanta dubbattellee qabdii. Kanaafini wanta ishiin dubbatti sun immoo akkana naan jedhanii suni kun fudhataman qabu sooretti ko maaliif ati kan jaallattee jirtu soolanuma waan ta'eef kun fudhataman qabu jechuudha. Akka gootitti kanaaf soolanuma kee wajjin fataa zanaa jedhiisin jedha. Abikoo moo jumaan viidiyoo koo hojjechuun hin dagatinaay nunu bohaarsuun dagatinaay fataan godhaay wanta barumsa qabu namni walirraa barata waan jedhamu wayii akkasitti nuuf daa jechuudha. Walirraa barata kan jedhamu jechuudha. Nakka dhaamsa kootitti jechuudha. Namni tokko yoo viidiyoo hojjetu waan san irraa barachuu qabda. Nama waan barumsa dabarsu. Diraama soo ta'e diraama keessatti barumsa kan qabu diraama san keessatti barumsa kan qabu. Akkasuma immoo piraankii keessatti piraankii barumsa qabu waan tokko irraa wal fakkaate wantoota akkasiisan dabarsu yaada dhaamsa kooti. Isiniin jedha. Maaliif namni waan barumsa qabu yoo daawwateetu walirraa barachaa deema jechuudha. Kanaaf soorettii fi abikoo akkana isinii dhaama jechuudha. Akkasuma immoo soolaniin immoo mirga qabdaatti soorettii keetiin lolu. Soorettii keetiin lolachuu irraa abbaa feete dhoggachuu mirga qabda. Namni sitti dubbatu tokko hin jiru. Mirga guutuu qabda jechuudha. Maaliif bakka qaxxee haadha manaa keetitti miidiyuma irratti yaa sababa kanaa walitti lollee jirra walitti saraaramnee jirra jettee jirti. Garuu immoo yaa wal amansiisuu qabdu. Soorettii fi soolaniinis waan kana hojjechuuf dirqama keessanii osoo miidiyaa irratti wal hin baasanii wal amamtanii waliin hojjechuu qabdu jechuudha. Dirqama immoo miidiyaa waan tokko fayyadamuudhaaf haadha manaa fi abbaa manaa dirqama waliif amanamee wal amansiisanii walitti himanii hojjechuu qabu malee garagaraa atis yoo garchi fiideen isas fiige wal labbiin jidduu kanatti uumamti. Kanaafiyyuu atillee soorettiin soolanii kee wajjin waliigalaatii viidiyoo keessa immoo abikoo wajjin hojjedha. Garuu waliigaltee isin barbaachisa malee akkanuma miidiyaa irra baatanii waan hin taane waliin jechuu jecha hin taane waliin jechuurra baqa isiniin beekta waan ta'eef keessatti waliin jechaa kan immoo gizee ala baatanii kana eeggachuu qabdu isiniin jedha obboleewwan koo. Maaliif namni yoomuu safuu walii eegitu bareedadha jechuudha. Haadha manaa fi abbaa manaa illee ta'e gaafa miidiyaa kanarratti wal kabaju gaafa wal birallee wal kabajaa jechuudha. Kanaaf garuu hedduu natti tolaan viidiyoon keessan jabaadhaa isiniin jechuu jaaladha. Abikoo fi Aayyuu jabaadhaa. Aayii akkasumatti itti fufaa garuu immoo barumsa kan qabu nu dabarsaa. Bakka jechuun hiriyoota keessatti jaalallee keessatti wanta akkas godhachuu qabu maalidha jettanii wanta akkasiin yeroo fakkeenyaaf ijoolleen biyya ormaa gallu kun maal akka hojjechuu qabnu waan akkasii kanneen faana dabarsaa. Akkasuma jaalallee akkamii nama akkamii jaalachuu akka qabnu barumsa akka argannu jechuudha. Akkasiisan nu dabarsaa isin jedha. Kun dhaamsa kooti akka buletti akkaatte jechuudha. Kana isiniin jedha. Garuu immoo viidiyoon keessa hedduu namatti tolaa shaggaadha bareedadha jechuudha. Akka kootitti garuu abbaa manaatii fi haadha manaa akka walitti buusutti hojjetinaa jechuudha. Maaliif jechuun waliin hojjechaa jira waan ta'eef hin jedha. Beeka iddoo kanatti soolanii fi sooretti wajjin hojjechaa jira. Garuu osoo waan mucaa kana wajjin xiqqoo shoonootti soolanii aarii keessa galuu danda'a waan ta'eef of eeggannaadhaan hojjedhu isin jedha sooretti koo. Maaliif jireenya keetiif waan ta'eef bultii jechuun jireenya waan ta'eef jireenya keetillee eeggachaa akkasuma hojjechuu si oolcha. Amma akkasii isiniin jedha obboleeta koo kanarra maal godharree gorsi baatee farreetti fe'anii garuu baay'ee das nama jedhaa jabaadhu isin jedha. Akkasuma immoo xiqqooshii sooretti koo wanti badde keessaa immoo wanti sitti himu tokko illee jechuudha. Yeroo viidiyoo hojjettu kafana bareedduu uffadhu.
dhugaa kafana bareedaa uffadhu. Kafana bareedaa siin jedhu kan xiqqoo ishee bakka harma kee kana dhossu uffadhu siin jedha ishee. Maaliif xiqqoo safuu kana yoo eegde ijoollee Oromootu bareedudha. Kuni dhaansa kooti akka obboleetti takkaatti siifannaa harma keetu gabbee waan ta'eef hin ilaalchisu kun ishee. Inni akkasii siin jedha akkasuma Oromoon chaanal kee afaan Oromoo subscribe gochuun beekaraa. Siin jedha nagaa ta'a fayyaa ta'a waaqayyo nuti yaa ta'u akkasuma kan namni chaanal kee qeeqa fi yaada os qabaatan komentii barreessuun dabalatana suuratti fi abkuu fataan gochaa jirtan akkasuma immoo suudaniin illee fataan gochaa jira laayivii irratti jechuudha hedduu namatti tolu jabaadhaa horaa bulaa diibanaa waaqayyo nuti yaa ta'u isiniin jedha.